waltuffachuun maanan ta'e maa abbaa fedhen ta'in jechaadha. Oromoon waltuffannaan gandaa wal qoonnaan yoomiyyuu wanna takka gochuu hin dandeessu jechaadha. Diiganii kanaaf Araarsoo Biqilaa jabaadhu afaanis bareechi baradhu nama maariffaa haasa'uun bareechi dubbadhu. Akkasiin siin jedha obboleessa keenya nuuf jiraadhu akka Daawud Ibsaa akka hin taane laa kanuma waliif dhaamne akka Daawud Ibsaa karaarraa bicuusii karaarraa dabnaan kabaja waliin kenninu jechaadha. Akka ati faayidaa argattus hin feena nuti yaa akka ati immoo achi keessa galtee kaatee jeequmsa kaaftu hin feenu. Ammati waan gaarii hojjette irratti si deeggarra akka ati immoo faayidaa argattuuf si duukaa dhaabbannaa jechaadha. Mootummaa ma deeggara nama jabaa jabeeffataa deemuun bareedduudha Oromoo keessaa jechaadha. Namichi sun nama jabaadha. Daawud irra isa wayyaa jechaadha. Siniif galee kanaafi anna arra kanani dhufe tokkoffaanii poolisii wayi jedhanii OMN irratti fidanii kutaa tokko kutaa lama jedhanii oofaa jiranirra. Poolisii Abdiillee wajjin hojjetaa ture. Poolisii Abdiillee wajjin uummata Oromoo daaraa godhaa ture. Ariyatamee poolisummaa keessaa ariyatamee baqatee badee har'aas bahee ergasii wanna takka hin dubbanne mee kunoo jawaalli jira mobaayilli hundi keenya iyyuu Shaashamanne baga waliin geenyen siin jedha Habiibi anaa dhufu innaa amma ergasii mobaayila baadhateen taa maaliif gadi bahee rakkoo ilmaan Oromoo irra ture sana maan dubbanne duraan maan dubbanne saatii kana dhufee dubbachuu maaltu isa barbaachise yaa kuni ergamaadha jechaadha. Oromoodhaaf ta'uu osoo hin taane Oromoo jeequu dhufe ilmaan Oromoo akka jarri wali namanne ergamaa wayyaane jara Abdiillee wajjin hojjetaa turedha kiyyaan kun ammas jara wayyaanee wajjin jira. Kanaaf nama kana nu biratti fudhataman qabu jechaadha. OMN wanni siin as guuraa ooltu dooktorri siin as guuraa ooltu piroofeesarri siin fidaa ooltu warreen biyya keessaa uummata Oromoo fixii ajjeesii mootummaa kanaan hin bulin jedhu qofa. Inna jarri duduanii poolisiin yakka irratti raawwate mootummaan kun akkana godhee nu fixaa jira yaa Oromoo warra jedhu qofa. Nu jara akkasiin deeggarru jechaadha. Miidiyaan OMN waan akkasii as guuraa oolti. Nama nagaan fiddu isheen. Nama Abdiin illee kaarsii godhatee itti fayyadamaa ture, paantii godhatee itti fayyadamaa ture, maalas nutti fiddanni. Deemi gowwaa barbaade. Nama ilmaan Oromoo boolla tokkotti gaardii isaan ture, eegaa isaan ture, eegaa Abdiillee jedhe bar. Nama ilmaan Oromoo boolla tokkotti nama meeqa qabaraa turedha bar Abdiillee wajjin. Nama adda baafadhaa nama fiddanii miidiyaa keenya irratti haasofsiiftanu miidiyaan keenya miidiyaan OMN nama taraa gwaaddanyaa Abdiillee fiddanii irratti nuun haasofsiisinaa jechaadha. Kabajaan isin gaafanna. Nama ilmaan Oromoo boolla tokkotti qabaraa turedha bar poolisni sun Abdiillee wajjin. Mootummaa kana dhufee mataa siyaasiifachi wawwaqaree wal keessaa ariyateennaan gara gortu dhabdee amma immoo Oromoo fakkaachuu dhufte. Nama Oromoodhaaf dhaabbataa ture. Adda baafnee si beeknaa jechaadha. Abbaa feeti. An qorataadha. Hacaaluu Dooktora Abiyyi ajjeesisiisee. Eessatti argite? Inkisibdaa jechaadha. Atoo haasa'uu dhufte maaf kijibatti daddabaltare? Maaf haasaa mi'eessita? Uffata poolisaa uffatee isaa eenyuun shawwaduudhaaf eenyuun gowwoomsuudhaaf hin gowwoomnu nuti. Uffata poolisaa uffattee maal uffattee
nama abdii illee wajjin tokko ta'ee hojjetaa ture nama gaardii eegaa abdii illee ta'aa ture kuni sammuun siin dalagaa warreen OMN irra hojjettu kuni yaa sammuun si yaa ilmaan araree achitti arargeef eenyu fitaa ture bar Sumaalee keessatti ilmaan Oromoo diina keenya jechaan diina Oromooti shiftaa jechuun kan ilmaan Oromoo fitaa ture gurbaa OMN irra dhufee oduu kijibaa gannaqaa jiru kanaadha jechaan yaa oduu kijibaa nageenyu jechaadha nuti isumaayyuun qaanfatu ani eegaa abdii illeen ture jedha yaa bagumayyuu kana baasee nu hime jechaadha silaa namannu wanna tokko hin shakkinuutiyyuu baguma kana baasee nu hime diigale nama kana nuti nu biratti fudhataman qabu jechaadha qoshaashaadha sobee isa kanuufi uffatee irra dibatee ilmaan Oromoo irratti achitti abdiin illee maa hidhame jedhee rasaasa dhukaasaa ture bari jara suma wayyaaneedhaaf ergamaa ture barsu Sumaalee irratti maali ilmaan Oromoo wagguu Dooktora Abiyyi aangoo qabatanu miti kan jarrachiif honqolfaman kanaannaan kiyyaan kun jara keessaa kan ilmaan Oromoo daaraa godhe keessaa tokko isa jechaadha adda baafannee beekna nuti nun gowwomsitan OMN isin kan isin barbaadaa oltanu lafa dhaatanii nama mootummaa kana xiqqeessu Oppiidiyoo jaruma ammaa kana jedha kan nama dhibu Oppiidiyoo jara ammaa kana jaruma kanatti ilmaan Oromoo fixaa ture ilmaan Oromoo ajjeesisiisaa ture laal Oppiidiyoon ajaja eenyuutiin deemaa turte ajaja eenyuutiin ajaja wayyaaneetiin deemaa turte jechaadha kan gaaraa ajaja gaditti kennu wayyaaneedha kanaaf kan ilmaan Oromoo fixaa ture kan ilmaan Oromoo daaraa godhaa ture wayyaaneedha jechaadha siif gale malee Oppiidiyoodha maaliidha jettee dhuftee asitti ijoollee Oromoo amma masaraa mootummaa keessa jijjiirama kana fiddee hojjetaa jirtu tuquufi bar laalte siyaasa jarri dalagachuu barbaadan kijibdu hunda kee namni si amanu tokko illee hin jiru galaan booddee nama OMN as baaftee pirofeesara dooktora poolisa jettee as fiddu nama amanu hin jiru jechaadha annawuma OMN irra dhuftu fayyaadhan jedhu nama dhuddee dhuftuun si'a hundisi jara achirratti gaaffii gaafattu kaase isinii galee kanaafi uffata poolisaa uffatee dhufee poolisa uffakkeetee haasa'uu barbaada jechaadha maaliif uffata poolisaa ammoo hojii keessaa waryatamee ture nutti agarsiisuudha ammoo yeroo marsaa lammanuu jechaadha kutaa tokkoo keessattis kutaa lammaffaa keessattis uffatee ma dhufee jechaadha kanaafi nuti adda baafannee beekna waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu adda baafannee beeknaa jechaadha poolisa jettee kotota abdii illeeti paantii isaa miicaa turteef kaartii abdii illee miicaa turte nutti asin guuriniyoo hay nu tokko nama dhageenyu hin qabnu kanaan booddee namni sin dhaga'u hin jiru Oromoon jeeqinaa ilmaan Oromoon ficcisiisinaa miidiyaa kijiba kanaan Jawaariin iyyuu isintu hiisisee jechaadha dinii gale kanaafi amma immoo beekan gulummaa Hacaaluu irratti qabsaa'aa turte Hacaaluu irratti qabsaa'aa turte ammas immoo namicha Daawud irkaa aangoo fudhate sana eegaltee jirti jechaadha ijoollee keenya ijoollee Oromoo nama beekan gulummaa jettu kana
duddubbee si nama cimaa jira. Ergamtee dhufte jechaadha. Beekan gulummaa jechuun nama ergamee as dhufu. Deemii haasa'i, deemii kana godhi, deemii kana xiqqeessi jedhamee nama as ergamudha jechaadha. Beekan gulummaa jechuun Hacaaluu irratti akkasiin xiyyeeffataa turte, wanna siin Hacaaluu irratti karoorfataa turte, osoo olii gadi Hacaaluu afarsitu otoo itti karoorfattu Hacaaluu nyaatan jechaadha. Sinii gadi namichi ammaa Biqilaa jettan kana ka Daawud Ibsaa irraa aangoo fudhate gubataa jiran jechaadha. Gatii wanna ittiin sun harkaa baate ergasii nu malee namni hin jiru akkana gochuu dandeenya wixirataa turte jechaadha. Olii gadi wixirataa turte. Shira keessan uummanni Oromoo argee isin hirkaa fuudhee jechaadha. Shira keessan ndiino bakka. Kanaaf namicha amma Daawud Ibsaa harkaa aangoo fudhate kana jabeessaa of eeggadhu jedhaani. Jarri kun kaayiriin qabdu jechaadha. Gaafa nama jalqabdee Hacaaluu akkasiin godhaa turte agartaniin. Walii dhaamuu qabna. Oromoo wanni nu gochuu qabnu Oromoon kan inni kukkedeeyyuu erga waa badee ka'eeti. Erga waa badee lafa caccabsee olutaalee gadutaalee kana nu godhee mootummaa matti deebisanii bar. Amma susuu ka'anii jarra ajjeesanii mootummaa tajjeese jedhani. Kanaaf namicha kana eeggadhaa jechaadha. Dhaamsa dhaamaa fi warreen itti dhiyaattan of amantee ittiin siqinii nama akkasiittidha itti himaa. Dhugaa dabar walii dhaamuu qabna jechaadha. Akka Oromoo taanetti diina keenyas adda baafannee beekuu qabna. Beekan gulummaa gaafa nama jalqabde wanna cimaatii dudubbeedhaa sitti yaadamaa jira jechaadha. Erga waa sitti karoorfamee dhumee erga sitti karoorfatanii fixanii ka'aniitu dhufanii si eegalanii jechaadha. Si galee yaa Oromoo jabeeffadhaa jechaadha. Namicha kana utoo inni isin jalaa hin baafatin yeroodhaan walii dhaamnaa jechaadha. Namichi kun nama jabaadha. Yaa nama jabaadha jechaadha. Kanaan maraataa jiran jarri beekanu jarri Daawud Ibsaa nama ajjeesu hin ta'u. Kun immoo kanatti namannu namichi nama aangoo fudhate kunis yoo waan akkasii hojjeta ta'e hin fudhannu. Hidhatanii socho'uun hin jiru Oromiyaa keessa. Yoo danda'e karaa seeraaf heeraatiin nama ijaarrate filannoodhaaf qopheessuu qaba jechaadha. Indazaanu sanarratti isa deeggarra. Garuu immoo akka Daawud Ibsaa sana achi shanee hidhachiisee achi abbaa torbee jedhee maal jedhee Oromiyaa keessa gad lakkisiisee isan ilmaan Oromoo ficcisiisu nuti hin fudhannu kana. Ofii ajjeesanii ka'anii bar asii immoo ijoollee jaraa miidiyaa irra gad lakkisanii mootummaa akkana godhe mootummaan kun nu fixaa jira jedhan. Ta'uun qabu jechaadha. Kanaaf Oromoo wal nyaachisuun hin ta'u. Wal kabajnee wal jaallannee yaa hundi keenya tokko taanii yoo deemne wanna feene mo'achuu dandeenya jechaadha. Yaa kanaaf obboleessa keenya kana goota keenya kana ergaa akkanaa dhaamnaa jechaadha. Nan sodaadheef jechaadha. Maaliifi beekan gulummaa kana isa siin Hacaaluu akkas qeeqaa dhattee Hacaaluun achumarraan baafate. Amma immoo inni kaleessa modeen gaddaa guun aangootti ol ba'u kaleessa faa paarlaamaa keessatti isa nama Amaariffaa haasa'uu hin danda'u. Maal gochuu hin danda'u jette. Maaltu si dhibe? Sitti dhaqee haasa'i ka yoo dandeessi ati. Maal tachi masaraa mootummaa keessatti namni ol si galchu hin jiru sitti. Qoshaashaa. Maal nama qeeqxii kun gufaayyaan achi as baatee diina ilmaan Oromooti namichi sun. Beekan gulummaa jechuun diina nama jabaa Oromoo keessaa as ba'u hin jaallattu jechaadha. Waan nama sii darbeen achi kan isiin qeeqxee kan isiin dhiiftu hin jiru bar.
doktora biyyiin qeeqti, Jawaariin hin qeeqti, Acaaluu hin qeeqti, nama dhugaan jaallattu, nama dhugaa istaayiliin jira, kaayyoon jira, kaayyoo wayyaaneeti, akka wayyaanee, wayyaaneen baramma nu malee beekaan hin jiru jetti bara, nu malee namni biyya bulchuu qabu hin jiru jetti, beekan gulummaa sanyii jaraati jechaadha, makaan nabdu kiyyaan kun Oromiffa barte malee jara ta'uun ooltu hin jaallattu ilmaan Oromoo meelaalaa hubadhaati doktora biyyi inni iftu amma Biqilaa jettan kana namicha Daawud Ibsaa harka aangoo fudhate kana eegaltee jirti. Acaaluu wanna siin godhaa turte argitaniittu, Jawaarii wanna siin godhaa turte argitaniittu. Namni yoo qeeqellee tokko qeeqa jennaan kan siin qabdee kan siin dhiiftu hin jiru jechaadha. Kanaaf na sodaachise jechaadha. Nama jabaa dudduubbeedha cunqursa bara. Erga karoora baasanii fixaniitiyye isiin immoo dhuftee miidiyaa irratti dubbatti. Kana jabaannee wal jalaa fashaleessuu qabna jechaadha. Walii dhaamuu qabna. Bultuun gadaa iftu yaa gowwaa ati nama jette. Hin jiru kanaan booddee Daawud Ibsaa illee haa ta'u. Wanni nama arrabsitu hin jiru si beekaa ati deeggaraa abbaa taate. Daawud Ibsaa game over. Kanaan booddee inshallah Oromiyaan nagaa argatti jechaadha. Oromiyaan nagaa argatti inshallah. Tiigale lolli kanaan booddee hin ta'u jechaadha. Abbaa feeni nama karaa nagaadhaan deeme hunda isaa hin filanna, hin jaallanna, hin kabajna jechaadha. Siniif gale nama immoo jeequmsa kaasee aangoon fudhadhaa biyya kanan jigsaa Oromoo harkaan aangoo fuudhee wayyaaneedhaaf kenna jedhu hin jaallannu miti. Araarsoo Biqilaa muuxannoo waggaa 30 qaba shanii biratti. Al tokko uummatas poosti godhaati maaliif namni hedduun beekeen jiru gatii ta'eef uummataan wal barsiisaa jechaadha. Seenaa isaa hundayyuu alaa namman beeku seenaa isaa eengadduma Daawud Ibsaa harka aangoo fudhatee naan hin bare malee argeetuun beeku ani. Sinii galee kanaaf namaa wal barsiisaa bareechaati seenaa isaa uummataa ifa godha. Yoo seenaa namaa beekan nama deeggaranii jechaadha. Araarsoo Biqilaa jechuun Naajeeriyaa mimaslu Naajeeriyaa fakkaata bara maashaallah. Kanaaf hin kabajnaa hin jaallannaani bara gaarii siif haa ta'u bara hojii gaarii siif haa ta'u obboleessa keenya. Bari Oromoon kun wogguu nuti doktora biyyi deeggaru waan nuti akkanumaan Oromummaa wallaallee amma Oromoon kan inni itti fudhatu namni doktora biyyi deeggare Oromoo miti, doktora biyyis Oromoo miti jedhani bara. No, kana dogongortaniirtani karaatti deebi'aa. Waan dagattantu jira. Kanaaf nuti kan nama qeeqnu siyaasa isaati, siyaasa isaa. Kijibanni kijibu karan itti deemaa jiru hogguu banne hin taane jenna. Amma Araarsoo Biqilaa kabbaarsa kaleessa achirratti hogguu ba'ee dubbatu baay'ee natti tole jechaadha. Amaariffallee fixee wallaaluyyuu yaada isaa jechaadha kan inni hubatee ilaalaa jiru san kan inni Oromoodhaaf hawwaa jiru sanatiyyi keessa namaa gala jechaadha. Amma barre wayini haaraa ta'ee dubbachuudhaaf sossodaachuu danda'a hubachuufi qabna. Garuu
afaanis ammallee rakkisaa jirti gaafa kana fixee bare of gallakkisee gaafa haasa'e firii ta'e waan bareedaa afaan isaa keessaa akka ba'u abdii qabna jechaadha. Akka kijibdootaaf girrisaadhaan karaarraa hin dabne jedhaatii dhaamaa fi wajjiniin jirra yoonni karaa haqaarra deeme. Nuti nama Oromoo keessaa nama haqaan ol nu ba'u hin feena. Nuti Oromoon hundi keenya Oromoo kan nuti feenu Oromoo gandummaa hin qabne jechaadha. An sabaaf sablammii nama Oromiyaa hunda walitti qabatee deemu malee nama ganda tokko nama ganda ofii qofa nama faarsataa deemu ta'uu hin qabnu jechaadha nuti Oromoon. Dooktora Abiyyoo Suman achirraa irraa bu'ee akka Oromoon achi bu'u kan nuti feenu. Kanaaf namni kun immoo Dooktora Abiyyitti siqee nama tuffachuun hin ta'u. Dooktora Abiyyi nama cimaadha bara. Nama cimaa hin beektanu garuu isin ammallee eddee Dooktora Abiyyi jiru sana hubachuudhaaf haasaan har'a haasa'e waggaa 2-3 booddee sii galasi kan waggaa 2-3 fuuldureetti fageessee dubbatan garuu wagguun Oromoo kana tokko baddee ilaalu waggaa lama isa nadha dubbate gaafa waggaa 2 galaafi kana rakkate bara Oromoo. Kanaaf Dooktora Abiyyi qeeqa galuu fi dide Dooktora Abiyyi taa godhee dubbata faadhaan kanan shakku afaanicha tarka badee laatan jedhama malee ergaan ni dabarsu ergaa gaariidha jechaadha. Ergaa gaarii bultum gadaa mee isin warreen barattanii kunoo aangoon isin hirkaa fudhatamee akkam taataniire nuu hin barumsa baradhaa jettanii isin inni barumsa barattanii gandaa wal ijaartanii Oromoo ajjeesaa oolu malee wanni isin bu'aa namaa buustan hin jiru bar sii galee numa san baranne kana wayyaa barii isin isa baratirra isa baratee Oromoo gandaan qoodaa oolurra Oromoon Arsii akkasii Oromoon Jimmaa akkasii Oromoon Harargee Oromoon Wallaggaa no nuu san baranne wayyaa amma bar wagguu battan eddee dooktoronni haasaa jiru piroofeesarri haasaa jiru kana nuu isa wallaalaa kana jararra beekaa jechaadha. Nuu isan baranne dooktorinnati hin qabne piroofeesarnati hin qabne dhugaa sitti himna bari cikkettanii Ameerikaa keessa deemtanii barumsa barattanii akkuma caarraa isinii kennamnaan dhuftanii piroofeesara dooktora waliin hin jedhina. Amma Araarsoo Biqilaatiin maal jetti beekan gulummaa inni barumsan baranne kutaa meeqa beekumsi kan namaaf kennamu barumsa baratteef miti bar kennaa rabbiiti. Kennaa rabbiiti barumsaaf miti. Barumsa yoo ciratti hin barannetiyyuu namni tokko akkanumaan nama beekumsa qabu siisa barate nama caalu jira bar siyaasaan wanna adda addaatiin sii galee. Kanaaf barumsa barattanii dooktorinnati piroofeesara waliin jettanii warreen of afuuftan kun isin argineerra. Piroofeesara keessanis dooktora keessanis hunda isaatu adda baafannee jirra jechaadha nuti warreen dooktoran taane piroofeesaran taane sii galee. Akkasii ijoollee zamanaa dhaloota qubee kanatti hin bu'inaa gaafa dhuftanii nutti buutanii kash isin goonaa jechaadha. Hubanneerra ka wanna hunda cekkennee isin ilaalaa jirra waggaa meeqa isin tilmaamaa jirra wanna isin nu godhaa jirtan ammaan booda ofirratti isin hin dhiifnu jechaadha. Ammaan booda ofirratti isin hin dhiifnu isin deemaa Maqalee ummata Oromoo waggaa 27 dachee nyaachisaa ture wajjin qabsaa deemaa akka Tsaggaayee Araarsaa sana akka Inook Gabbisaa sana akka piroofeesar Iskeel Gabbisaa sana no kana gaad dooktorinnatiin isin qabdan
Pirofeesariin keessanis kana. Ya warreen akkanaa maqaa isin nyaataa jira isin argaa jirtanu malee. Bar ila amma jara kana Pirofeesar Iskeel Gabbisaa an Oromootti akka Oromootti lakkaa'u jechaadha kanaan booddee. Erguma jarri deemanii maqalee TPLF wayyaanii waggaa 27 Oromoo fixaa turte jala rurruuqamte rirriittuu eelee godhattee rirriitaarti bar. Rirriittuu eeloo taate bar jarri Iskeel Gabbisaa Inoo Gabbisaa Tsaggaayeen Araarsaa sun mee waddu Baqqalee Garbaa Jawaar Mahammad warreen kuni ya rirriittuu taate jechaadha. Kana wajjin akkamitti Oromummaa himataa deemna? Kanan nu ceesisa jennee duuka deemna? Hin beeknaa bar sammuudhaan wanna nutti deemaa jiru jabaannee ofirraa makkatuu qabnaa jechaadha. Addaas jala deemtee dhuftee hogguu namni dhugaa dubbate ati barumsa baradhu. Ya Tiga akkasii miti dubbiin barumsa miti. Barumsi kennaadha bar. Barumsi kennaadha siif agalu. Hinduunee qabaramna malee nuti ijoolleen Oromoo qulqulluuni warree waggaa 27 wayyaaniin garbummaa jalatti nu hambiftee biyyaa nu baaftee nu cafacafaa turte deemnee wayyaanee jala hin gallu jechaadha. Yoo yaadda taate. Wayyaanee jala gallee deemnee dooktora biyya aangoorraa buusuudhaaf ittiin qabsoofnu jechaadha. Qabsoo miti kun. Wal balleessuu isa jedhan sana isa walitti inaaffisuu jedhan sana. Kana isinii wajjin hojjannaaree nuti dhaloonni qube bar teenyee isin tilmaamaa jirra. Hay deemaatii gowwaa barbaada. Gowwomneerra waggaa meeqa isinii gowwomne har'a geenyame kanaan booddee garuu hin danda'amu. Seeraaf heeraan tu ilmaan Oromoo hin dhumin nama beekumsa qabu ilaallee achi keessa naqannee wajjiniin deemnaa jechaadha. Wallagga keessaas achi keessa naqan, Arsii keessaas, Harargee keessaas, Jimma keessaas, Iluu Abbaa Booraa keessaas akkasiin achi naqamee rakkoo naannoo isaa ilaalaa deemuu qaba. Malee ana qofatiyyi nama koo qofa yoo ta'e isara. Akka miidiyaa OMN sana argitaniittu miti. Miidiyaa uummata Oromoo guutuu miidiyaa ganda tokko qofa nama tokko ergaa nama tokko dabarsu qofa godhatan. Dini gale akkasitti deemuu hin qabnu jechaadha nuti ilmaan Oromoo dhaloonni kun wal jala dhaabbanna jechaadha. Amma wal ajjeesuutiin illee yoo ta'e wal tumuutiin kara kamiin iyyuu taanaan siyaasaanis taanaan hojii keenya jennee wal irratti hojjetaa deemna. Malee akka ergasii ummatni inni Oromoon biyya keessaa gowwaadha jettanii deemtanii ummata Wallaggaa irratti geemii taphattanu ummata Gujii irratti ummata Harargee irratti bari isin beekna isin garuu kan isin barbaaddanu namni kuni dhufee kijibee gaafa jedhe namni inni gaa siyaasa adda baafatee hin beekne inuma fudhata jechaadha. Isin garuu dhuftanii kijibdan nama naqattanii jirtanii gatii ta'e kijibaaf. Amma obboleessa keenya Harargee keessatti akka sana gocha sana yoomiyyuu taanaan nin balaaleffadhaa jechaadha. Gocha obboleessa keenya Harargee keessatti maammassaanii irratti godhame sana nin balaaleffadha. Tiigale kun kan godhameefi wal cabsu doktora biyyi gocha akkana hadheessu godhe jedhanii ilmaan Oromoo doktora biyyi irratti dolchisu yogguu maammassaanii irratti kun raawwatamu obboleessa keenya irratti rabbi kan jannataa nuuf godhu yogguu kun irratti raawwatamu ummanni Harargee ka'uu dide doktora biyyi wajjin jira jechaadha. Akka ummanni Harargee doktora biyyi irratti ka'uuf yeroo sana ummanni Harargee hundi isaa tokko ta'ee doktora biyyi wajjin jira jechaadha. Doktora biyyi irratti ummata Harargeef doktora biyyi walitti buusuudhaaf jecha obboleessa keenya maammassaanii akka shunkurtii akka yookiin akka shonkoraa agadaa shonkoraa nyaatamu sanaa beektanii
akka sanatti bakka sadiitti mataa isaa qophaan mudhii isaa adda adda kukkutanii geessanii gatanii jechaadha. Mootummaan wanna akkanaa hin godhu. Abbaan feete yoo wanna feete fidde mootummaan kana godha jedhee yaadu. Kan kana godhu morkattootuma paartiiti jechaadha. Warreen akka abbaa torbee jettanii ganda keessa gad lakkiftan, shanee jettanii biyya keessa gad nuu lakkiftan sana hidhachiiftanii. Dhugaadha fudhadhaa. Wal gadi lakkifnu maaliif somna? Somni Oromoo balleessa malee Oromoo tokko hin godhu. Yoo wal kabajne wal jaallanne kan nuti ce'uu dandeenyu. Nuti abbaa fedhe Oromoo kamiinsaayyuu hin jaallanne. Garuu kan adda adda nu qoodu siyaasa keenya jechaadha. Amma fakkeenyaaf ani akka mataa kootti Jawaariin nama jibbuu miti. Oromummaa isaatti hin jaalladha. Garuu bakka inni siyaasa irratti baaburarraa ceegee dhaqee wayyaanee jalatti galetti achumarraan hin biraa deebi'e jechaadha. Gaafa inni dooktora Abiyyi wajjin tokko ta'ee hojjetaa jiru hundi keenya mataatti baadhataa turre jechaadha. Gaafa immoo wayyaaneen dhuftee fudhattee Maqaleetti galtu achumarraan nus nu Oromoodha, Oromummaa keenya nu wayyaa isin duukaa Maqaleetti hin gallu jennee biraa deebine jechaadha. Baqqalee Garbaa fa'aa argitaniittu. Jawaariif Baqqalee Garbaa immoo lubbuudha waliin. Waan inni jedhaa ture wayyaanee wanna takka nan goone natti hin buune tisiisa narraa hin kaafne jedhee Amaariffaan ergaa dabarfatee ture jechaadha. Akkamitti nuti ijoolleen Oromoo qulqulluuni warree waggaa 27 dachee nyaachifamaa ture kana dagannee jechaadha. Deemnee Maqalee jalatti galla aangootti dhufnee ol ba'uudhaaf jecha kaa irra jiru nuuf wayyaa jechaadha. Isa irra jiru achitti jabeeffannee gorfanne ayyuu jalatti naqannee kaa akka amma abbaa nagaa jaarraa sana jirani kaa amma araarsoo biqilaa kana warreen akkanaa jalatti naqannee achitti wal gargaaraati. Aangoo nuu ceesisaa jedhama malee deemamee wayyaanii jala galamee akka inni aangoo kana diiguun godhamu jechaadha. Siif galee yoo yaadda taa'e akka kanatti dhaabbadhu yaadi malee abbaan arge kan dhufee si kijibee si gowwomsaa ooluun hin deemini jechaadha. Nuti gowwaa namaaf gowwomaan oolu hin beekna waan waggaa 27 nurratti deemaa ture sana nurratti deebisuun kanaan booddee hin jiru jechaadha. Namni kana wallaale immoo hin jiru bara. Namni gocha kana wallaale hin jiru. Dooktora Abiyyi gaafa aangoo qabaturraa kaafameetiyyi irratti duulamaa ture. Amma ajjeesamuudha. Rabbiin gaafa hin duuta jedhe malee nama ajjeesu gatii ta'eef Dooktora Abiyyi hadha ga'e. Garuu akka diina isaatiin nama hadha ga'u miti jechaadha Dooktora Abiyyi. An Dooktora Abiyyi lubbuudhaan jiraatee hadha ga'uu isaatti baay'een gammadaafi jechaadha. Ammas dabalee umurii isaa Rabbiin nuuf adeeressu. Rabbiin galateeffachuu qabna. Malee diinni badaatti roorrisaa ture. Boombii irratti darbee ijoolleen Oromoo otoo hin jiraanne silaa isa baafata jechaadha. Bakka isaa of ajjeeftee ijoolleen Oromoo isarraa deebiftee jechaadha. Kanan dagaddu. Gaafa sanarraa kaasameetii kan irratti duulamaa dhufee dhaga'ame jechaadha. Kan kana godhaa tures warreen ergama wayyaanee bahuudhaa jedhe. Warreen akkanaati. Kanaan immoo wajjin nu deemsisaa reegun nun deemsisu jechaadha. Wajjin nun deemsisu. Siif gale? Kanaaf adda lafti ayyaana maa innan sodaadhe waayuma obboleessa keenya araarsoo biqilaa amma jettan kana moo maal jettani maqaa isaa waa'ee isaa beekan gulummaa kaaftee haasa wagguu isiin eegalte sana sodaadheetan yaa sagalee taanaa fi afanii kanan dhufee akkasumas ijoolleen tokko jirtanii
sagalee ta'aafi jechaadha. Jabaadhaati jalaa fashaleessaa jalaa dhaadhaa deemamuu qaba jechaadha. Warreen kijibduu akkana gowwaan tokko hin beeku bar jala deemee dhugaa jettee jabaadhuu irratti hojjedhu jedha. Warreen keessaa wal ijaaranii jechaadha jira. Warreen beeka gulummaa miidiyaa irratti as baasee haasofsiisudha jira. Kanaaf obboleessa keenyaa sagalee ta'uu qabnaa utuu diinni wanna takka irratti hin yaadin. Nuti kan nuti tokko taane oromummaadhaan. Tigale oromummaa keenya tokko nu godha. Oromoon kamiinsaa anaaf dhiiga kooti. Obboleessa kooti. Isumati iyyuu guyyaa biraa rakkoo na baasaa jechaadha bakka rakkadhetti. Amma obboleessi keenya kun ka Daawud hirkaa aangoo fudhate Harargee ta'us utuun ka'ee deemee Harargee keessatti rakkoo tokko rakkadhe jarumannaa eeguu danda'a jechaadha. Kanaaf nuti tokko gatii taaneef wal jabeessuu qabna jechaadha. Sagalees waliif ta'uu qabna. Bakki nuu irratti wal deebi'u karaatti wal deebifnu jira. Bakki nuu wal irratti duullu jira. Gandummaa miti kun. Tokko gowwaan waa takka siyaasiin hin galleefi akkamitti fudhata gandummaadha jedhe. Gandummaa miti. Abbaan feete gara gandummaatti oofadhu. Nuti abbaa fedhen deeggara nama dhugaa qabu. Nama Oromoodhaaf haqaan dhaabbatu wajjiniin jirra jechaadha. Abbaan feete kottu wanna feete naan jedhu. Gaafa inni badii hojjete obboleessa keenya karaatti deebii badiirra jirta jennee karaatti deebisataa deemuun immoo dirqama keenya. Malee tokko akka inni itti fudhatu waan nuti jibbaa qabnu waan nuti gandummaadhaan deemaa jirru itti fakkaata. Amma yaada akkanaa of keessaa balleessitanutti yoomiyyuu taanaan hin milkooftan. Hin milkooftan. Amma kaanee dhugaa walitti maa deemna bara. Nama tokko jabeeffatanii geessanii achi mootummaatti butatanii kaa'achuu wayyamoo mootummaa kanarratti duulaa ooluu wayya. An kanan filadhu namni sun mootummaatti siqee achi keessa jiraatee rakkoo uummata sanaa hiikaa deemuufidha kanan filadhu malee asii nama keenya ati qobaatti aangoo nuuf qabadhu wayii kana nuuf godhi osoo inni bakka sana hin gahin akka uummanni itti qirri jedhu akka uummanni itti haaru jechaadha godhaa deema namni tokko ta'uun qabu kun. Nama ganda kootii qofaa jedhanii mataatti baadhataa ooluun hin ta'u. Sigale akka oromummaattis kana yaada. Nuti ilaala. Anamma akka oromootti Oromoon an jaalladha. Akka Itoophiyaatti uummata sabaaf sablammii kamiisi waan atta Tigraayin iyyuu hin jaalladha. Waan Geetaachoo Araddaa, Geetaachoo Asaffaa, Aluulaa, Salamoon, Dabresooniin darbe uummata Tigraayin an jaalladha jechaadha. Garuu jara kana amma jarri achi jiranutti uummata Tigraay fayyaa jiraan na jibbisiisa. Fayyaa jira. Sababii jarri jaraan dura bu'anii deemaa jiranu. Jarri kun diina keenya waggaa 27 kan shiran irratti hidhataa oole jara jechaadha. Arras immoo waggoo Oromoon aangoo qabatu Oromoo harkaa aangoo fudhachuuf jecha ofii dhokatanii achi boolla keessa taa'aniitiyye asii jara keenyaa maallaqaan bitanii maallaqni jira jara bira. Maallaqni akkanatti sii gadi amma barbaadde sii kennuu danda'an jechaadha ati jara deeggarraan. Ati dandeessee jara aangootti deebifta taanaan amma barbaadde bakka jarri deemanii dhaqanii qabatanii ilaalimee Jawaari Oromoo wajjiniin jira jedhaniiti Jawaariin deemanii qabatan. Baqqalee Garbaa akkas deemanii nama ijoo Iskeel Gabbisaa akkas Tsaggaayee Araarsaa akkas warreen akkanaa qabatanii jechaadha.
kan kana godhaa jiru kan shira kana xaxaa jiru eenyu wayyaaneedha jecha warreen aangoorraa ari'ataman hin beekna barkan adda baafannee akka kanatti tarsaafnee beekna tokko immoo gowwaan lafumaa ka'eetii dooktora biyyi kana balleesse amma bar dooktora biyyiidha rakkoonni keessa jiru namni nu banne bar rakkoo tokko wayii keessa na galtee namni si hubachuu dadhabu tokko hin jiru rakkoo keessa galtee namni si hubachuu dadhabu ati garuu rakkattee jirta rakkoo sana immoo akka itti namatti mattu kanati rakkattu jira amma dooktora biyyi as bahee kana rakkadde jedhee yoo as bahee dubbate jarumti amma paartii Oromoo keessa jiranu as ba'anii arrabsanii jechaadha jara sana afaanitti kaniifi siigale kan amma dooktora biyyi arguu fi dadhabdanii isin uummanni Oromoo kan isin wajjiniin dhaabachuu dadhabdanii shira irratti xaxame baruu fi dadhabdanii jechaadha shira dooktora biyyi irratti xaxame jira amma shira kana hubattanii argitanutti dooktora biyyi diina isinitti fakkaachuu danda'a amma eddee dooktora biyyi rakkate kana argitanutti dooktora biyyi diina isinitti fakkaachuu danda'a dhugaadha waa amma adda baafattanutti sammuun keessan amanee nama sana deeggaruu ni dadhaba maaliifi kijibaani wanna hunda amma ka'ee dooktora biyyi ogguunni wanna takka bahee as dubbate wanna asaasaa sana balleessu yookiin lakkafaa wayii akka inni xiqqeeffamu akka inni kijibaa wayii godhama jechaadha nuti immoo kana wanna inni godhamaa jiruuf hin beekna gatii ta'eef duukan deemnu jechaadha isinis akkasitti hubachuu fi qabdani ergama wayyaanee warreen ba'aa jiru jira ergama wayyaanee amma barri jarri Jawaar jarri Baqqalee Garbaa jarri Iskeel Gabbisaa jarri Tsaggaayee Araarsaa Hinuuk Gabbisaa kun naguma kana akkanatti wixirataa jiru isinitti fakkaate naguma kanatti akkana dooktora biyyi sa'a 24 miidiyaa Tigraayitti ol ba'anii akkana dooktora biyyi qeeqaa oolu isinitti fakkaate nagaadha jarri kun hogguu si yaaddan wanna meeqa wajjin walgahii geggeessanii jiran yeroo wayyaanee wajjin walgahii eenyu irratti kan geggeeffame kun immoo dooktora biyyi jigsuudha amma sana deemaa jira gaafa kana hubattanii fi hundi keessanuu yoo dhugumatti haqni isinii gale karaatti deebitanii jecha digale kanaafi ani du'een bada malee amma addunyaa kanarra jirutti wayyaanee waggaa 27 ummata Oromoo yoon irraanfadhe kaisiin irrecha irratti akkas goote kaisiin as chaaloo miila irraa murte gaafa ummanni hidhaa keessaa bahee waan jarri godhaa turan sana as bahee miidiyaa irratti himatu imimmaan koo buuseen bo'aa ture jechaadha imimmaan koo qabachuun dadhabe nan qabadha jedhee shira ummata Itoophiyaa irratti godhamaa ture sana gaafan viidiyoo sana ilaalu jechaadha kaan ijjisaa arguu dhabee kaan qaamni isaa laasaa dalaguu didee shira akkanaa irratti hojjetaa turte jechaadha wayyaaneen akkamittan nama kanaan amma addunyaa kanarra jirutti nama kana duuka deebi'ee deema akkasii bar kana adda baafadhuuti tasgabbaa'ee yaadi yoo dhugumatti sabboonummaan qaba jette yoo oromummaan qaba jette kana dhaabbadhu yaadii jechaadha amma kana yaaddutti immoo dubbiin siin gala tigale kanaaf warreen kana immoo deebifnee aangootti deebifna jechuun jara kanaa wajjin qabsoofna jechuun maraatuu fayyaa makaa yeroo tokko nama maraatuu ta'e yeroo tokko nama fayyaa ta'u nama akkasii ta'uu keessan mul'isa nuti
dhaabbannee ilaallaa jecha nuti warreen sammuu nagaa dhaloonni qubee hundi keessan waa hubattanii jirtanii jechaadha. Biyya keessan irraa ari'atamtanii osoo biyyi keenya guddatte ko diinagdeedhaan wanna adda addaatiin guddatte biyya namaa kana keessatti ilmaan Oromoo ilmaan Itoophiyaa hundi siidachee nyaattu bara. Biyya ofii keessatti nama biyya biraa fidattee ajajattee jiraachisuu dandeessa. Lafa hirrisiif jallisii bishaan irra teenyee barrakkannaa nuti. Mootummaa gaarii dhabuudha jechaadha. Sii gale? Kanaaf Dooktora Abiyyi wajjin jirra. Amma inni ummata Oromoo kana ummata Itoophiyaa kana tasgabbeessee dhugumatti Oromoon nama bulchuu hin danda'atti agarsiisutti amma lubbuu keenya wareegu wajjiniin jirra jechaadha. Amma lubbuu koo wareeguu fi angara kootiin akkas. Siif gale? Abbaan barbaadde immoo galgalaaf ganama irriba keessa illee rafiiti Abiyyi mastigoo jedhe. Maraatuudhaati. Silaa mastigoo malee wanni ati beektu hin jiru. Mastigoon keessa wanni inni fide tokko hin jiru bar. Mee ofuma eenyu keessan tilmaamame. Dooktor Abiyyi mastigoo daawun Dooktor Abiyyi mee eessa geessan? Gowwoota alaabaa ayyariitti hidhanii akkana gubbaa deemsisaa turan maallaqa ilmaan Oromoo harkaa goofandimii jedhanii bananii maallaqa ilmaan Oromoo harka duwwaati. Mee bakka sana Oromoo rakkatee biyya keessa wanna nyaatee wanna dhugu mana dhabee jiru sana kanan gootanuufi alaabaa ayyarii irratti fannisanii maraatuudha barisin maraatu jala dhaabatanii ayyarii akkana gubbaatti ilaalaa Abiyyi mastigoo daawun Abiyyi silaa ta'e daawun Abiyyi jettanii alaabicha irratti hiitanii fanniftan bareechitanii maguddiftanii bakka dogongortanii jirtanii bara. Acaaluu ajjeeftanii kaatanii shirri isin xaxxanumo beekaadha yoo isiniin jedhan beekaa miti wallaalaadha isin. Wallaalaa al tokko fa'aa akka maraatutti isin ilaalla bara. Akka waan nama maraate amma beekumsaaree sun alaabaa sanatti hidhanii ayyariitti ol baasanii birri meeqa doolaara meeqatti kaffaltanii waan biyya keessaa ammoo Oromoon rakkatee waan nyaatu waan dhugu dhabee jiru utuu sana ergaa jedhanii hin ergitan. Garummoo siyaasa kijibaa uffachuudhaaf jecha wanni isin hin goone hin jiru jecha boollatti galaa innaan boollatti galtan. Nuti immoo akkasii miti jechaadha. Wanni akkasii irratti maallaqa keenya hin balleessinu. Wanni akkasii irratti isin hin deeggarru. Mootummaa jala dhaabbannee nama haqaan jiru jala dhaabbannee akka Caaluun jedhe Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee jedhee akkuma inni jedhe sana agarsiisuu qabna jechaadha. Kanaan booddee hin jiru amma